jirtu gaafa sana. Gaafa sanii gaafa ati addunyaa irra hin jirre san gartee gaafa sanii waraqaan jijjiiramtee asii ilmaan kee maqaan jijjiiramee ganaa fuula keetu nama gurraacha kana diima sii jiru ta'an. Guyyaa sanii guyyaan garriin nama du'ee siif hafumamtee si godhan. Ati nama jiruu miti qoonni kee qooda nama jiru wajjii otoo hin ta'in qooda nama du'ee wajjiin. Maaliif waan kana jaa? Ifiyyaan anaafiyyaan jiraa ifajjeefte. Obboleessa kiyya qabaan araarsaan ammagaa zakkoon hin araaramu jedhee diduun ammagaa kombolchi hawwataa dhiyaachuun ammagaa kana keessatti ani dhiiga kee murtee dhiiga sii murtee dhiiga soddaa keetii san murtee waliin laayixeesi anaaf summiidha. Maaliif naa summiidha? Namni duraan naa diinaa arra ilmaan sii maqaa sii godhe ilmoo sii godhatteedhaaf fira naa ta'uu hin danda'u. Naa ta'uu hin danda'u. Hay seeruma kamii ilmoon kalaalamtu dhiini abbaadhaani malee haadhaan dhiini laalamu. Kun dhugaadha. Hayyee karaan itti waraqaan dhalootaa isaa fuudhan isii ijoolleedhaa fuudhamtee dhiini laalamee isiirra guutamuun karaa kamiini? Moo nama qabeenyumaanii waraqaan intalaa booti intalaa daadaa intaleessumaati adeera kiyya obboleessa kiyya kanumaan cuftanii? Kana keessatti rakkoon ati keessaa ba'uu hin dandeenye tatti dhiifama na gaafatuu miti. Waan feetee of iddee'u anaaf isi duudaa garaa walitti gootee anaaf furmaatee walitti baaftu ammaan tana. Duraan laalattee haa haftu abdii murattee haa haftuudha duraan. Namni abdii muratin namni saboo edaan haqa namaa kana akkanumatti keessa seenuun edaan dilanuma nama dhimmoo yaa rabbi dila kanaan nu geeni. Maaliif akka mi'aawaa hin namaa kun? Wanni ati ittiin laffa'in, wanni ati ittiin dhiigin, wanni ati ittiin dadhabin akkamitti kan mi'ooyti? Ilmaan kana ittiin dhiine udaanii fincaan irraan dhiine ijoollee ta'a ifii gabbaatee dhiqattu dhufte. Itti laffa'ee itti suuraan irraa deemtee ittiin daaraa ta'ee akka guddise isa. Harka dhiqatteetuma dhuftee keessa buuteef. Kana keessatti ani akka nama tokkootti wanni nama booda sii godhuu danda'u hin jiru. Qabsaa'ee ifirraa dhoorkuu qofaan. Soddaa keessanis haa ta'u, jaartii teessanis haa ta'u, furmaatee qabsaa'ee ifirraa dhoorkuudha malee wanni niin qabsaa'ee sirraa deebisu hin jirtu. Kaasa keessa sii bu'oo waan ta'eef. Kaasa keessa sii bu'oon malee kaasa keessa naa bu'uu hin danda'an. Dhageessee kaasa keessa sii bu'oon malee keessa naa bu'uu hin danda'ani. Ani akka zakkootti qabsoon tiyya adeemsi kiyya ilaalchi kiyya naa ta'uu hin dandeessu anaaf furmaateedha. Ati siis obaastee siis garsiistee si garsiisu wanni adda namaa baasu takka. Hayyamee waraquma tolchise sagaleen isaatu duraanii bitaaf madachiifamii bara. Furmaatee maan san agarsiisi. Waraqaa san fidii agarsiisi. Takka hin jirtu. Maaltu as ba'a? Gaafa kaanu waraqaa iccitii walirra guutaa abbaan isii godhee sirraa iccitii godhanii waraqaa zakkoo harkaa baatee isaan harka dhufte si garsiisanii yoo gowwaatti harreen loon. Yoo ammaddaan siin baane ammaddaan sii baatus karri itti furmaata sii baaftu hin jiru. Maaliif hin jirre? Gaafaan silaa dhuubee afaanis siin haqesan didde dhuguu. Gaafaan silaa jiisee afaan sii kaa'isan didde nyaachuu.
gaafaan silaa mureesii hodhe sani kana qachuu didde yoo dhuubanii nama naquun namaa galchiti ta'e yoo hodhanii namatti diruun adda namaa baafti ta'e gaafa sani gaafni sii godhe amma booda isii wajjin sirratti hin qabsaa'ennaan wanni sii godhamu hin jiru waan si godhu malee maaliifi duudaa garaa walitti taane wanni takka wanni annaafeete walitti qabnu hin jirtu ati nama ani kumaan ittiin gaabbu jee ittiin gaabbu har'aas hin gaabbu boruus hin gaabbu furmaateen eega waraqaa ijoolleetiis baaftee waraqaa dachiitiis godhattee wallaahi kuuliin yoon tilmaamee yeroo san keessatti yoo qarshii 25 guyyaadhaan kan dalagadhu ta'e maallaqa guddaadha. Garuu jawaate an kuulii si biran dalagan dhugaa laffaatee maallaqa kee asirraa natti ergite kophaateetii miti siif bilqii isaanis yeroo sanitti abbaa jibbanii saqan jibbanii firraa eega akkana taate tanuma hambaa obboleessa keetiif fuute naan jaan san anis fuudhee gaa irraan dhalle gaa wajjumaan bule maleedha eega hayni abbaa haadee buu taate bilqiisuma san maan deeffatin jawaadee rabbuma sodaadhu hayyi amma isiinis waraqaa ni qabdi haati biddeenaatis ni qabdi bilisee irraa miila tokko Aayishaa irraa miila tokko Sabaa irraa miila tokko dachii irraas har tokko mana irraas har tokko qabdi maal abbaa keetii irra dhaabbattee maal abbaa keetii irratti waa kutatte hin jiru qilleensi ifi cufte sammuu teetis cufteeti qabeenya keetis fi cuftee ilmaan keetii irraa fi isiin baasi cufte kana keessatti wallaahi dhamaatii zakkoon si dhamaasirra yaadaa fi waan si mudate kana waan ganaa si dhamaasu taa'utu irra guddoodha. Abadan akka si dhamaaftetti an fincaansii si obaaftus hin beeku akka si dhamaaftetti zakkoon dhamaasaa hin dandeessu. Hin dandeessu kana. Akka nama kuulii sibira dalagateettuu silaa dalagadhe har'a wallaahi maallaqa nagayaati. Kuulii sibiran dalagan ani yoon kutees bakkaan itti awwaale anaa fi rabbi kiyyaaf beeka. Itti dhaabbadheetiin akkaan waan gaafa san mana sanii laffeetti laffe'ee qotee akka nama du'ee awwaalutti kafanee tolchee awwaale. Sani garuu asirratti garaas hin nyaatin gaafni siraa garaas nyaachuu qabdu gaafaan akkas hin jeesan waan takkaas hin gootu ture yeroo sanitti amma arraanni daaga bu'anii deebi'a arrabni immoo afaanii ba'e deebi'uu hin danda'u. Isaan lachuu qooda yoo abbaan qoodaa yoo qooda qabaate namni wajjin laffaatanii waan sannaan geessanii anis humnatii itti qisaasee itti dadhabee itti huurkee itti hirriiba dhabee asiin geessan bilaashitti bishaan itti neeyxe. Wallaahi yaa ilmaan Oromoo gowwaa duraan gowwummaan dhalate sirreessuun salphaadha. Garuu shaaxira guyyaa keessaa gowwoome sirreessuun jiraa si ajjeesti. Maaliif waan kana jaa jiraa du'aan jawaadeedha. Wallaahi jiraa du'aan jawaadeedha. Nama mee waraqaa san fidi gisee inni jeen waraqaa sittiin kan nu sagalee jira. Sagaleen tun taadeera siiti moo ta jaarsa sii kaduraanii san immoo abbaa ilmaan shananii san immoo ta obboleessa isaati immoo ta eenyuuti mootabbaa gandaa isaaniitii odoon beeyni
sagaleen nama amansiisuun gurra gaggalu gurra ol galu keessa isa jira. Sagaleen si amansiifti. Wallahi jira du'aan jawaateesi. Du'aan huccuu keessa deemusi. Ka ifillee fayyaan ifajjeeftee anallee fayyaan najjeesuu barbaadde. Maaliifi namni maqaan bu'eef ka hamba obboleessa keetiif fuutee naan ja'an du'aan sila ana. Wallahi du'aan ana daraniisi. An jaartiteetiin fuudhee du'eemi. Ati namni haqa kee awwaalee sagalee jaarsasii ka duraanii ta'uu hin beeyin. Sagalee abbaasii ta'uu hin beeyin. Sagalee eessumasii ta'uu hin beeyin. Sagaleen si amansiisuudhaaf yaalii sii godhan du'aan deemusi. Hin jirtu addunyaarra. Siin jaanii bar. Maammeefisi ati gaafa asirraa addunyaarra hin jirre san ati asii baatee kemii hafiza koo bira jiraachuun addunyaa kanarra